kudha lama kana namni manatti hafe Oromoo miti. Namni kudha lama manatti hafe Oromoo miti. Kutaa kamirraayyuu yookaan Oromummaa kee kaasii ba'i Oromiyaa keessa. Oromoo miti ergamtuu diinaati. Oromoo taatee kudha lama ka manatti haftu jaarsa dubartii dhiira osoo jenne gadi ba'i hayyoota kee manaa baasi mana hidhaati. Kana waan ani isin dhaamadhu. Duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jedha. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo ashamaa harka fuune funyaan fuune luka fuune dhaga jiraattanii baga sa'a kana eeydanii welkaam isiniin jedha. Warri dhuftan baga nagaan sa'aatii kana eeydanii walitti deebinee sheer godhaatiniin guyyaa 12 naagaa 12 qofa barreessitala 12 akkasi maali mutte kuddu jazba dhiisi waan akkasi 12 barreessi yoo Oromoo taate yoo dhiigaan diqqooma Oromummaa qabaatte 12 naa barreessi guyyaa 12. Guyyaan kuni guyyaa seena qabeessa Oromoo qabsoon teeta duriin adda. Qabsoon ammaa tuni qabsoo Oromiyaa qulqulleessitee sabboonaa akka anaa kana qofa Oromiyaa keessa oomishtuudha. Qabsoon guyyaa 12 sabboonaa akka anaa kana laal ka dhugaa Oromummaatti amanu ka saantibii takkaan hin bitamne ka birrii takkaan hin bitamne ka doolchee takkaan fudhanne wallahi billahi guyyaan Oromiyaa sabboonaa qulqulluu deebitee akka Oromootitti Oromiyaan jiraattu dhufee jira. Oppodiyoo hiddaan buqqisna nama miiliyeena 50 keessaa miiliyeena 25 itti gabbarree oppodiyoo hiddaan buqqisna. Wallahi billahi tultullaa ganda buutee aga qabaleeti ergattu morma irraa kun laal morma isiirra ila abadan oppodiyoon amma booda Oromiyaa keessaa ba'uu qabdi. Akka Tigraay baafnetti oppodiyoo baafnee qabritti guuruu qabna. Oppodiyoo yookaan oppodiyoo jiraata Oromiyaa keessa yookaan Oromootu jiraata. Tanuma lamaan amma booda nadhii gammadaa dhabne Usmaan yoo Muusaa dhabne eebbisaa addunyaa dhabne Hacaaluu Hundeessaa dhabne osoo akkanatti enne laalu Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaa Jawaar Muhammadin dhabnu yookaan Oromummaa gadhiisu yookaan falmachuu yookaan Oromummaa gadi dhiisu yookaan falmachuu yookaan Oromoo jettaniin himatina yookaan ani Oromoodha qaleessa nadhii akkasin nyaatame har'a osoo isin ija banattanii teettan ragaa nama 15 Jawaar Muhammadirra qopheessan warra kalee isa waliin nyaate warra kalee isa waliin dhuge warra kalee isa waliin waan mara barate warra isarraa barumsa fudhate maali waan isin barbaadan oppodiyoorra ragaa Jawaar maali isinii qola ragaan Jawaar ka Jawaaritti raysiisee akka du'u barbaadu ummata Amaaraati jaraan maaltu rakkoo qaba. Hangaasaan Ibrahim birriin dalaga Ahmad Gishee birriin dalaga Daani'el maali jettan birriin dalaga hundi isaanii doolaaraan bitamanii ummata doolaaraan bitamee Jawaar irra guuf deemu akkamitti akkana gootan isin maqaa jaraa beeyna. Nu qopheessitanii jirtan nu maxxansitanii jirtan qabsoo finiinsa Jawaaritti raguu miti akkuma isiniin jedhe idmee guutuu Jawaaritti amurteessan. Oppodiyoof Oromoon amma booda tokko ta'ee jiraatu. Oppodiyoo fi Oromoon amma booda tokko ta'ee jiraachuun qabu. Oppodiyoon Oromiyaa keessaa ba'uu qabdi. Waa takka waan asirratti awwala galata galchuuftu jira. Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa ka Saudi Arabiyaa jirtan ammallee umriin keessan haa dheeratu. Kaleessa galgala Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa argee hin gammade jedhan. Wallahi billahi hafuura ganna deebi maalifi waytii namni sun harka ofii kan akkana godhe abboo abiyyiin nurraa mulqame yaa rabbi nurraa mulqi abboo abiyyiin nu gane yaa rabbi nurraa fuudhi jedhu san hafuura baafadhee bara adaa jarana gammachuu akkamitti na dhagame beetanii wallahi bakka jiruuf wallahi wayta sheetichi sun harka ofii akkana godhu san yaa aboo bar bakkeen nam tokko Sheekh Naasir Hamzaa ka Ameerikaa jiru itti duultanimi Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa ila kanatti harka ofii san akkana godhee bara aboo yaa rabbii jedhe osoo nu kenna jennuun nu dide osoo nu fitti qabnu firraa nu qabe abboon gammadeen wallahi wabillahi Oromoo takka akkasi gammadeen beeku kaleessa galgala Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa argee Suuditti hin gammade onneen kiyya kun kan na deebi'e bakka akka waan hafuurri na deebi hafuurummaan na deebi ulamaa onni teena nu bira dhaabatanii sheekoleen teena nu bira dhaabatanii Daawwaa rabbii kana yaa rabbii jechuun kun an akka kiyyatti waan aga edaa gammadeen qabu. Gammachuu lammaffaa abbaa gadaa tuulama abbaa gadaa goobanaa ka jedhamu ka Oromoo bulchu kaleessa ilmaan teenna kanu jenneeni maasaraa galchineetu nu gane akka nu eenee miti wayta dubbii namichi sun jedhe waan gammachuu waan lamaan kana qofa arge maaltu na gammachiise beeytanii abbaan gadaa sirni Oromoo cabe Oromoon cabde nama isin eeydanii miqa isin bulchaa jiru mililikii bar jaran Abiyyi Ahmad jechuun mililikii jaarraa 21ffaatii bar Oromoo waggaa 27 karoorfatee ummanni Amaaraa kuni Abiyyi nu keessa guddifatee bara Abiyyiin Oromummaa takkan qabu wallahi Abiyyi dhiini isaa dhiiga Oromoo takkan qabu Abiyyiin naafxanyaa qulqulluu sabboonaa Amaaraa qulqulluu Abiyyiin Ahmad Amaara qulqulluu ka makaan takka keessan qabne Ahmad Ali halkan takka jaartiisa waliin buleen beeku osoo Abiyyiin hin dhalatin dura halkan takka bishaan jaarsasanii jaartiisan irra buune haraama jarana
maaliif ajjeese marfee dirgimitti godhe sababa kan ajjeese dhagaa ani wayta ishee Abdurrahmaan Dawwaa kaleessa galgala harka isaanii sana akkana ol godhan yaa rabbi rahmata kee irra naa buusi jedhe bar yaa rabbi harka sheeticha kanaa qullaa gad hin deebisin jedhe wallaahi wayta sheetisisu aboo abiyyi kana meenu marraa fuudhi jedhe abboo warra mililik nurraa ol fuudhi waytiin jedhu san hafuura baafadhe hin gammade maaltu na gammachiisa nama akkanaa kana qabnanu nama rabbiin jalaa dhaga'u nama rabbiin jalaa uwwaatu nama qur'aana rabbiitiin deemu nama galgalaa gar nama udu'aan deemu nama galgalaa gar nama qulqulluu Allahu akbar abboo irra nu deebi'a sheeka keenya jabaadha nutti jabaadha nutis ka barbaannu haqa malee dharaaf deemaan jirru mootummaan kuni Oromoo kumaatama nyaatee balleesse kalee sarraa kaasee haga har'aatitti har'a sirni Jawaar Muhammad irra deemaa jiru waan Oromoo teessisuu miti dubbiin Jawaar Muhammad faa Baqqalaa Garbaa faa irra dalagamaa jirtu waan Oromoo teessisuu miti oppodiyoon mallaqaan bitamti oppodiyoon birriidhaan bitamti birriin bitanii hayyoota teenna irra isiisuu edha sheer godhaa Oromoo sheer godhaa harkisin hin didini ani hin gammade abbaan gadaa itti hime Oromoon biyya keessa jirtu wanni abbaa gadaatiin taane sii taa yaa na ummata kuulloodhaan yaa bada hattuu oppodiyoo hattitti yaa Oromoo hattuu keessa dhalattee maqaa Oromoo himattu wanni abbaa gadaatiin taane sii taha wanni abbaan gadaa Oromoon salphatte jedhe sii taha yaa Oromoo yoo jiraatte gadi bayi falmadhu yoo Oromummaa keessan kanaan jiraattan gadi bayaa wareegama barbaachisu kafalaatiin Jawaar faa hidhaa baasaa dachii teessanirra abbaa taya kayii falmadhu Oromoo kayiitiniin falmadhu aga yoomteetta namichi kuni zaalima Abiyyiin Ahmad naafxanyaadha Oromoo wayiituu yoo miti gurbaan dhalataa jimmaatii miti warra Abiyyiin jimma jettanii rabbiin jim isin haa godhu mataan keessanuu ummata naafxanyaadha naafxanyaa afaan Oromoo caa dubbattuudha dhalaa ta'ee dhiira ta'ee warra Abiyyii waliin dhaabattanii ilma jimmaati waan jimma ta'eef akkas goota jettan rabbiin uf isin haa beeksisu ummata wallaalaa akka keessanii kana wallaalaa caalu nuti ummata Abiyyiin viidiyoo paarkii fiilmii hojjetee sobuu miti nuti Oromoon hayyoota keenya nurraa hidhaa kaa'ee addunyaa irraa birrii kadhachuudhaaf jedhee paarkii fotoo isaa fiilmii waraabee addunyaatti argisiisaa jechuudha. Oromoo yoo jiraatte gadi bayii falmadhu. Yoo jiraatte gadi bayii falmadhu yookaan Oromoon hin jiru jennee akkasi beeynee Jawaar faa xilaataa kennitanii fannisanii hidhaa itti murteessanii bifa sanii wanni Oromoo jedhu guutumaan guututti cabee jedhaa murteessaa ta'a. Oromoo jecha jedhu kana dhaga'uun barbaadu nama booda. Dhageeffadha Oromoo wanna jedhu kana dhaga'uun barbaadu'an wallahi wabillahi hin dhageeffadhu abbaa fedhe jalan socho'an abbaa fedhe yoo gadi baatanii har'a hayyoota keessan kana osoo jarrinas been jiran isin qooya kaan isin hin jedhu kaleessa warra dabreemaa boottan aashuu nagaa innaa shillibda shaarmuxaaliji kusummuk anatu si hafarse innaa shin gadhe hin erginsiin hin jenne dhageeffadha isini sabboontota kaleessaatiif maa boottan sabboontota kaleessaatiif maa iyyitan hayyoota kaleessaatiif maa boottan Abiyyiin sabboonaa Amaaraa ta'uu takkaan isinitti mana dhageeffadha hayyoota Oromoo keessaa nama takkaa siidaan dhaabne Abiyyiin Ahmad sabboontota Amaaraa warra ofiin jedhu Mililikirraa Hayila Sillaaseerraa Dargii maarree jedhee hunda isaaniitiif siidaa maasaraa mootummaa keessatti hojjeteef Tedrosiidha faashistii isaa Ingiliiz irraa biyyatti deebise mee Oromoodhaa maal godhe namichi kun naafxanyaa qulqulluu Amaara qulqulluu Mililikii qulqulluu jechuun Abiyyi Ahmadi yoo dandeettan ofirraa kaasuu yoo dadhabdan garba taatanii akka Mililiksanitti masakee Awurooppaa Eeshiyaa Afrikaa biyya Arabaatitti isinaa gurguratu dachii teessan gabareelarra gadi baatanii falmachuu diddan kuni hektaara 2 yoo qabaatte hektaara keetirraa walakkaa Abiyyi Ahmadii galchita gurratti si calawu dachii kee qotattu keessaa kaare meetirii 200,000 yoo qabaatte lafa hektaara 10 yoo qabaatte hektaara 10 keessaa hektaara 5 Abiyyi tarakkabda gurratti si calawu jaalatti osoo hin ta'in dirqama har'a osoo Jawaar Muhammad siifalmu osoo Baqqalaan Farmaa siifalmu osoo Hamzaan Booranaa siifalmu osoo aktiivistoonni Oromoo siifalman jara kana cal jettanii mana hidhaa keessan laaltanii Abiyyii caalchifattanii Oromummaa keessan waakkattanii naafxanyaa Mililikiin taatanii jaarsummaa Bahardaaritti teettanii Oromiyaa irratti hujirra oolcha wannummaan isin eeydan maaltu jira gaafa buna keessan yaa warra Jimmaa gaafa buna keessan walakkaa irraa Abiyyiif galuu qaba jedhame
hudduu keessan bantanii kennitan jaalattanii osoo hin ta'in dirqamatti yaa ummata Baalee wayita qamadii ta'e walakkaa Abiyyiin Ahmad naaf galuu qaba akka Mangistuu yookaan akka Hayila Sillaasee sanitti siin jedhe jaalattee osoo hin ta'in dirqamatti kennita yoo kana diduu barbaaddu taate har'a kaatee 12 irratti falmii kee dhageessisuu qabda. Amaara jechuun naafxanyaadha jechuun qawweedha. Abiyyiin nama qawweetti amanu hujii Minilik galmaan ga'uu barbaada. Hujii Hayila Sillaasee galmaan ga'uu barbaada. Sirna Minilik itti xumurre san itti xumuruu barbaada. Namichi nugusa Abiyyiin Oromoo miti naafxanyaa qulqulluu ila kaalisa kana siniin jedha yaaboo sheer godhaa dhugaa isinitti maan namni jalqaba akka dhufeen Minilikiin maasaraa keessa kaa'e eenyu ana Abiyyiidha. Itti aansee Hayila Sillaasee eenyutu maasaraa keessa kaa'e ana Abiyyiidha. Har'a namni ari'amaa jiru eenyu abbaa qabeenyaa Oromooti. Namni salphataa jiru eenyu abbaa qabeenyaa Oromooti. Achi booda maaltu dhufa gabare. Har'a abbaa qabeenyaa ari'aa jiran barsiisota Oromoo ari'aa jiran barattoota Oromoo ari'aa jiran gaafa biyya qabatee Jawaarittiidhaa murteessee Baqqalattiidhaa murteessee Hamzaa Booranaatittiidhaa murteessee yookaan jara kana ajjeese maal gochuu deema gabaree irraa dachii keessan namni hektaara 10 qabdu hektaarri 5 Abiyyi Ahmadii galchita qottee wallahi billahi gabrummaa ofii bilattaniimi hudduu keessanitti singalamuuni hudduu keessanitti ana osoo hin taane dachii keetirra ana otoon taane dachii keetirra waan barbaade sirra gadi kaaya Abiyyiin kun rabbiin isin argisiisa warra har'a cal'istanii qeerroo qeerroodha namni nu balleessaa jiru jettaniini qeerroon bilisa isin baasuuf qabsaa'aa jira qeerroon nama isin godhuuf qabsaa'aa jira simatu bada jaarsa ilkaan keessan jirre tortora dachii teeta qabdurra hin haqqisin hin naashin libda shaarmuxaalich hin haqqisin gibee maali ati gibsi haa godhu wasaka baay'ee jala na jala deemee haqqisaa kun diqaalaan isini gale wallahi billahi yo wan anjede tun isinitti dhufin Oromo yo gadi baate falmadhu oppodiyo buqqisi oppodiyo Oromiyaa keessa jirtu sirna naafxanyaa leellisti guutumaan guututti waan afaan Oromoo waa'ee sabboonummaa Oromoo waan dhimma Oromoo ilaallatu dubbachuu hin danda'an jarri kuni dheengadda Shimallis Abdiisaa jecha takkaaf lama dubbateef aangorraa kaasuudhaaf akkana godhaa jiran akkana godhaa jiran kana jechuun maali Abiyyiin Ahmad beektota Oromoo hayyoota Oromoo warra isa dura dhaabatu guutuu isaa mana hidhaatti guure amma maal godhaa jira ragaa sobaa wali funaanaa jira ka akka Ahmad Gishee ka akka Angaasaa Ibrahim gosoota gosaan nama isin Oromoodha namni kun jettaniin bilookii si godha sille in erginsi in jedhe agri isinii galee Oromoo amma booda wanni isin eeguu eddan gabareetti taraama namichi kun hayyoota Oromoo hidhee geesse sabboontota Oromoo hidhee geesse yookaan hin ajjeesa yookaan hidhaa itti murteessa yoo Oromoon akka cal'isanii raftan isini gala achi booda maal godha abbaa qabeenyaa akka Dinquu Dayyaas biyyarraa ari'ee abbaa qabeenyaa kaan akka isin argitan san Shaashamannee keessatti mana hidhaatti dararee du'aa jira abbootii qabeenyaa Oromoo guutuu balleessaa jira sirna gadaa waan jedhamu diigee jira abaa'oo waan jedhamu diigee jira wannummaan takka lafan jiran Oromoo maal harkaa qabdaati hooma takka harkaan qabdu dhageeffadhu kwa lammataa maaltu dhufuu deema gabareen namni hektaara 10 qabdu namni hektaara 20 qabdu namni hektaara 15 qabdu namni hektaara 3 qabdu walakkaa Abiyyii galchita qonna keetirraa walakkaa Abiyyi Ahmadiif gala gurratti si calawu mootummaan nugusni isin deebi'ee jira yaa warra Hayila Sillaasee astadaadaraa turtaniyo yaa warra Hayila Sillaasee ceekubbaataa turtan isinii dhufe ka Abiyyiin yaa warra Dargii ceekubbaataa turte Abiyyiin si dhufe ka ammallee sanuma barbaaddanii hin baattan ammas hin baattan nu isinumaaf iyyaa jirra nu akkuma isin qabran taaneef iyyaa jirra nu akkuma isin nama taataniif isin iyyaa jirra malee qabeenya keessan hektaara keessan irraa ansumunan argadhu walakkaa dachii keetii irraa homaa naan kennitu qamadii taasaa takka naan kennitu ana obboleessa kiyya qamadii taasaa takka naa qiccee naan kennitu qamadii kee gaafa dhufee Abiyyiin walakkaan kiyya jedhe qawween sibira dhaabatee in kenni tajaalattee osoo hin ta'in shaarmuxaadhaan har'a isin namni Oromoo gurgure namni Jawaar dabarsee gurgure jaarsotee biyyaati namni Jawaar dabarsee gurgure abbaa gadaa mootummaa naannoo Oromiyaati namni Jawaar dabarsee gurgure ka akka abbaa duulaati warra oppodii ofiin jedhu kana isinoo achi duuba maaltu isin dhufa nugusni 21ffaan dhufee jira warri qawwee dachii teetirraa qamadii hektaara 100 yoo argatte hektaarri 50 ka Abiyyiiti maaltu si dhagaamame mee maaltu si dhagaama gabaree Oromiyaa maaltu si dhagaama mee maaltu si dhagaa diqaalaan jedhin diqaalaan si innaatu bada waan dhugaati kuni waan isinitti deemaa jiru wallahi billahi yoo Abiyyi waan kana isinin godhin ani mataan deema mataan lafarra deema itti dhiisaa callisaa Jawaar faa achitti haa ta'u itti dhiisaa callisaa Baqqalaan Garbaa faa achitti haa ta'u ani garuu Oromummaa isin waliin ni madhu Oromummaa isin waliin ni madhu
akka keessan kanatti gabrummaan hin jiraadhu haga dandeessanii iyya yoo gadi baatanii falmachuu yoo falmachuu keessa baattan rakkoo keessanii dachiin teessanii tazarafamtu qabeenyi keessanii kazarafamu qamadiin keessanii kazarafamu garbuu keessanii kazarafamu buna keessanii kazarafamu anarraa homaan zarafan anomaa Itoophiyaa keessaan qabu homa takkan qabuun homa takka kootii kiyya kana ofirraa qaban waa takkan qabuun miskiina rabbiiti isin warri kaaree meetira hektaara 10 hektaara 15 hektaara 20 hektaara 30 qabdan yaadattanii Haile Sillaasee waan isin godhaa ture parsantii 70% Haile Sillaasee galchaan turre bada jaarsolee dulloolee yaa bada dulloolee wasaka taharrallee gadi baatanii ilkaan isin keessaa dhume akka jabaa gadi baatanii ay bitsiginnaan hindirraa dhufe bitsiginnaan Awuroopparraa dhufe bitsiginnaan Ameerikarraa dhufe jabaa bar gurbaan nu balleesse gurbaan bar nu balleesse gurbaan isin balleesse amma agartan ka gurbaan isin balleesse Jawaar isin balleesse Abiyyiin isin tolche yaa rabbi gowwa akkana kanatu yu Oromoo balleesse Jawaar isin balleesse Abiyyiin isin tolche baga isin tolche akka isin tolchu amma agartan ka amma argitanii mee waa mara asirreeffatu ejjannoo ittiin deemaa jiru ragaa qopheeffate kana Jawaar irratti haaraysiisu yaa Oromoo Oromummaa ta'e dhiisi namni Oromoo sabboonaaf hin jettu keessaa gali amma booda hin qabsaayin Oromoodhaaf hin qabsaayin sabboonummaa jechi jedhu kuni baduu qaba bakka baduu qaba yoo Jawaarii waan godhin sabboonaa biraas baafna hayyuu biraas baafna goota biraas waafna Jawaar 10ffaan dhufe Jawaar 20ffaan dhufe nadhiin 15ffaan dhufe nadhii gammadaa 20ffaan dhufe nadhii gammadaa 29ffaan dhufe hin fudhadhu an kana amma booda no sabboonummaa wayiitu obbo dhiyoo keessatti hin dalagu yoo waa gootan ka jiru kana waa godha nadhii gammadaatti iyyaa jirtaniimi Hacaaluu du'ee iyyaa jirtaniimi Usmaayyoo Muusaa du'ee iyyaa jirtaniimi Eebbisaa Addunyaa du'ee iyyaa jirtaniimi Jawaarii maal gootan Baqqalaa maal gootan Hamzaa Booranaati maal gootan Shamsaddiin Xaahatii maal gootan gadi ba'ii wareegama barbaachisu kafalii baafadhu akka ummanni walaayitaa wareegama barbaachisu kafalee baafate sanitti baafadhu yookaan Oromummaa kijibaa samit dhoyne Oromummaa teessan ta kijibaa samit dhayan mee Jawaaritti murtiin takka murtaa'u wannummaan Oromoo jedhu kunu kijibdan isin martu Oromummaa takkan qabdan keessoon keessan naafxanyaa keessoon keessan naafxanyaa caaluudha Oromoo wanni jedhu jiru Oromoo qulqulleessuu yoo barbaadde gadi ba'ii falmadhu Jawaar faa hidhaa baasi gadi ba'ii falmadhu hayyoota kee dararamaa jiran hidhaa baasi yookaan akka Haile Sillaasee sanitti walakkaa argatturraa gabaree kiyya katachii kee qottu ka qotileen qottu ka makiinaan qottu ka maaliin qottu walakkaa Abiyyi kennuun kee waan hin oolle sirra mootummaan kuni hayyoota keenya kana jajaamse jennaan naafxanyaa qulqulluu ta'uun isaa achumaan hin beekama takka jedhe lammata abbaan qabeenyaa Oromoo har'a maalitti jira beeytanii abbootii qabeenyaa har'a waan godhaa jiran beeytanii rakkoo abbaan qabeenyaa Oromoo keessa jiru beeytanii agrii namni natti ergitu bilookii si godhaa siin jedhe deebiteen allaaltu ilmaan wasakaa ilmaan Abiyyi Ahmad naafxanyoota naafxanyoonni mililik deebitanii ilaaluu hin dandeettan agrii warri ergitan sheer walii godhaa ani ka isinitti Oromoo warri biyya keessa jirtan keessattuu ummanni Itoophiyaa keessa jirtu jaarsa jaartii dullacha furdaa qal'aa qeerroo qarree osoo hin jenne gaafa guyyaa 12 kana gadi baatee yoo hin falmanne wallahi billahi Jawaar fa'arratti osoo isin Oromoo miiliyeena 60 jettanii teettan murteen tokko irratti dabree murtee du'aa haa ta'u murtii hidhaa haa ta'u Oromoo wanni jedhu kuni soba sabboonaa wanni jedhu kuni soba Oromummaa wanni isin jettan kun soba haga yoom sodaatanii jiraachuu barbaadan haga yoom goota keessan isin keessaa funaananii fixanii jiraachuu barbaadan haga yoom hayyoota keessan isin keessaa funaananii fixanii jiraachuu barbaadan har'a maaltu isin hafeme mee maaluma harkaa qabda Oromoo ijaan babaasin na kussummu yaa ilmaan bilxiginnaa yaa bineeyyi mee maalumatu si hafe yoo ummata akkasitti 14 san irratti Abiyyiin hidhaa murteessisiise maal harkaa qabda inaqqisin atillee wasaka inaqqisin rabbi si haa haqqisiisu zaalima rabbiin nurra haa qabu bakka jiru maratti bilookii si godhe amma booda dhufuu hin dandeettu yoo 12 kanatti yoo 12 kanatti gadi baatanii hin falmatin wallahi billahi keessoon keessan naafxanyaa qulqulluudha keessoon keessan akkuma amaariffa banattanii muuziqaa amaariffaatiin sirbitan naafxanyummaa qabdan waa'ee Oromummaan beeytan sabboonaadha jettanii amma booda sabboonaa kana jala yaanan jedhinaa bultakke zeeginnata keessan qayyaradha amaara qulqulluu tayaatiniin gizee mara kanaa jettaniin dhumina akkasi jiraadha maalisin hayyuu keessan ka isin harkaa qabame ji'a 2 hidhame sababa tokkoon alatti badii takkaan alatti yakka takkaan alatti namni isarratti raguu deemoo Oromoo nama kaleessa isa waliin nyaate nama kaleessa isa waliin dhuge
nama kaleessa isa waliin taa'e, nama kaleessa isa irraa barumsa fudhate, nama kaleessa waa'ee sabboonummaa isa waliin faarsaa ture. Yaa akii oromummaa akkanaa nutu samidhaye moo akkam? Oromummaa akkanaa ka gaafa ati nam tokko dhufee aangoo qabate, anaa kanaa waliin teettee nyaattee, anaa kanaa waliin nyaattee dhuydee gaafa ani dhufee aangoo qabadhe dubbii dharaatiin yakka lafaa takka hin jirre ebalutti ragiinii sifna, ebaluu kanan balleessina, ragaa itti nuu bayi. Maal abbaa kuni zabana akkami? Zabana qaroominaa keessatti, zabana dhaloota qubee keessatti, zabana dhaloota qubee keessatti ummanni kuni akkana nu godhaa jira. Awwal bilookisi godhe naafxanyaa diqaalaa. Ustaaz Nuuruu kaatta almaadha jala dhufe salama. Eessatti beeytaati? Naafxanyaadha kaasaniif kaatta. Sheeka yoo ta'e maamaan nu godha. Atillee jambabaasin hanshi libdaash. Fakkiu. Takka takkaan alatti isin guura wallaahi lazim. Doobbee akka teessanii isin hin hambisuuf jalatti. Hin hambisu. Wasakkan bukkulloodhaan sareedhaan tanniin takkatti hambisaan jiru. Nazzafee amma nama 15 bilookii godhe. Ganaa bilookii isin godha. Atillee bilookii isin godha. Saree najisa. Maal akkana laalta? Bulgu. Bayi. Nama 15 bilookii godhe amma gagammaati. Nama 15. Amma atillee bilookii isin godha. Qottu. Dhabat. Rashaad. Anas si sale. Anas si faarse. Yaa Oromoo. Yoo Oromoon jiraattan dhugumaan. Nutti argisiisa miliyoona 50. Nutti argisiisa miliyoona 60. Gizee mara nuti miliyoona 50 jedhaa. Saba miliyoona 6tiin bultan. Nuti miliyoona 50 jedhaa warra miliyoona 10tu sin bulcha. Yookaan Amaara yookaan Tigreen bultan. Maal jechuudha? Isin akkamitti miliyoona 50 taatanii mirga keessan kabachiisuu dhabdan? Rakkoon keessan maali? Miliyoona 50 keessaa miliyoonni 25 ergamtuudha. Miliyoonni 25 basaastuudha. Miliyoonni 25 warra birriin dalagu. Warri sabboonummaa qabu. Warri anatu sabboona. An sabboona Oromootiif hin jedhu. Qabsoota achiin kaleessan gaafa inni Oromoo tana takka godhee Oromoo tokkoomsee Oromoo kakaasee bitaa mirgaan dhufe gaafa kaanii namuma isaa itti bitanii Oromoo isaa irratti kakaasanii ragaa irratti baasanii hidhaa idmee maalii waan akkanaa irratti murteessan. Kanaaf rakkoon keessan yoo gadi baatanii bilisummaa barbaadan oppodiyoo buqqisa. Oppodiyoo abbaan duulaa gadi dhaabe tana Oromiyaa keessaa baasa. Haka abbaan duulaa gammadaa fannifamutti Oromoon anin bilisooman jedhu. Wallahi wabillahi dhugaa isinitti himan. Haga abbaan duulaa gammadaan jiru. Ani namicha kanarraa gadi hin bu'u haga gaafa guyyaa qiyaamaatitti haga gaafa du'utitti. Abbaan duulaa gammadaan haga jiru. Oromoon osoo bakakkaan rabbii buuteen bilisoomtan. Abbaan duulaa gammadaan haga jiru. Sabboonaan Oromoo osoo haga fedhe dhufe Oromiyaa keessa jiraachuu hin danda'u. Abbaan duulaa gammadaa haga jiru. Hayyuun fedhe ka Jawaar Mohammad caalu. Ka Nadhii Gammadaa caalu. Weellisaan fedhe ka Acaaluu caalu. Ka Usmaayyoo Muusaa caalu. Abbaan duulaa gammadaa kun haga jiru Oromiyaan iman bilisoomne abadan. Namni har'a maasaraa san keessa taa'ee Abiyyi waliin rakkoon irratti xaxaa jiru abbaa duulaa gammadaadha. Namni akka Abiyyiin Jawaar faa hidhu godhe abbaa duulaa gammadaadha. Namni akka Jawaar faa irratti ragaan sobaa bayamu godhe abbaa duulaa gammadaadha. Namichi sun zaalima maal inni jedhe dhageettanii gaafa guyyoo waariyoo intarvii godhe. Isin akkamitti waggaa kanaa guutuu biyya kana bulchitan jennaan mooyattaniituma isin filataniituma jennaan nu filataniiti jedhe. Eenyutu isa filate? Eenyutu jara filate? Qawweedhaan nu filadhaa jedhanii dirqamaan uummata qawweetti qabanii. Ana gaafa sanirraa namichi kuni zaalima. Namni har'allee akka Oromiyaan nama hin taane, akka hayyoonni Oromoo hin jiraanne, akka Jawaar Mohammad faa hin jiraanne, akka Baqqalaan Garbaa faa hin jiraanne, akka Hamzaan Booranaa faa hin jiraanne godheettiin shira xaxaa jiru abbaa duulaa gammadaati jechuudha. Abbaa duulaa gammadaati. Jara kana yoo of keessaan baasin abbaa duulaa gammadaa fa'aa irratti yoo murteen tokkon tarin Oromiyaan osoo bakakkaan rabbii buuteen bilisoomtu. Yoo oppodiyoon Oromiyaa keessaan badin oppodiyoo keessaa sabboonummaa warri qabu keessaa yaa'ee jira. Warri quuqama sabaa qabu keessaa yaa'ee jira. Caffee Oromiyaa wanni jedhan sun guutuun parsantii 100 parsantii 50 basaastuudha. Parsantii laman ga'u achi keessa sabboonaan caffee Oromiyaa keessa. Caffee Oromiyaa waan ufiin jedhu san keessa namni sabboonummaa Oromoo leellisu. Namni saba Oromoo kanaa quuqamu 100 parsantii laman ga'u. Akka jiruun parsantiin 98 leellistoota oppodiyoo, leellistoota sirna naafxanyaatii fi leellistoota sirna Tigraay. Abbaa dhufe jala warra deemu. Warra mallaqumaaf gara argee gara garu. Warra kana gurbaan kun Oromoo hojjetan jirre. Warra namni kun Oromoodhaaf dubbatan jenne. Warra waan arge jala deemu qofa. Caffeen Oromiyaa paarlaamatti yoo achi tartan paarlaamaan teessoo 178 qabna jedhan teessoo 178 kana keessa teessoon 2 Oromoo dubbatu hin jiru teessoon 2 178 keessa namni 2 waa'ee Oromoo dubbatu hin jiru teessoo Oromooti ka irra taa'u Amaara
teessoon ka Oromooti ka irra taa'u Amaara, teessoon ka Oromooti ka irra taa'u Tigraay, teessoon ka Oromooti ka irra taa'u Amaara, teessoo 178 maaliif akkas godhan? Oromiyaan dachii bal'oodha. Oromiyaan uummata bal'aa, uummanni Oromoo uummata baay'ee waan ta'eef maqaadhaan teessoo 178 isiniin jedhan. Garuu ka teessoo sanirra jiru nama 2-3 hin ga'u. Teessoo kaawwan guutuu irra kataa'aa jiru uummata naafxanyaati jechuudha. Uummata saba biraa ta'e, saba kibbaa maarrii haa ta'u, uummata Amaaraa kana haa ta'u, gosa biri. Walumaa galatti Oromoo yoo dhugaa akka jiraattanii kana miliyoona 60 jettanii gisee mara gurra nu duuchitan kana jiraattan. Yoo dhugaa Oromummaan kun ka jiraatu taate, yoo dhugaa Oromoon lafa kanarra ka jiraatu taate, yoo wanni Oromoo jettan kun dhugaa ta'e isinii gala. Yoo wanni Oromoo jettan kun dhugaa ta'e, an Oromummaa kana itti amanaa hin jiru. Oromoo jechi jedhu kun soba. Soba ta'uu qabatama Jawaar Mohaammed irratti arguuf deeman, Hamzaa Booranaa irratti arguuf deeman, Baqqalaa Garbaa irratti arguuf deeman. Yoo jarri kun osoo nu akkanatti illee laallu yookaan hidhaan itti murtaa'e yookaan yakki biraatu irratti murtaa'e, Oromoon sun eessa jirti mee? Meeti Oromoon tuni? Jawaar kuni waan biriif hidhame? Jawaar kun maal balleessee mana hidhaa gale? Yakki isaa maali? Badii maalii dalage? Oromoo waan ta'eefi, waan Oromoon bilisoomuu qabdi jedheefi, waan Oromoon gabrummaa jalaa ba'uu qabdi jedheefi, waan Oromoon dachii isaa irratti abbaa isaa ta'uu qabdi jedheefi, waan Finfinneen Oromoo ta'uu qabdi jedheefi, har'a bakka maraa irratti raranii, rakkoo mara irratti dachaasanii, badii jarri hin qabne mara irratti dachaasanii, ragaan jirre warra kaleessa isa waliin dalagaa ture irratti fidanii irratti raysiisuudhaaf qopheeffatan kuni Oromoon tun tami wali. Oromoon isin natti maa jirtan tun tami? Ta kaleessa keessaa dhuftan sun tami? Yaa Oromoo, yoo qabsaa'uu barbaadde gadi bahi osoo Jawaar Mohaammed lubbuun jiru qabsaa'i. Yookaani boottanii Hacaaluuf homaan goone, iyyine Hacaaluuf homaan goone. Warra jiru kana osoo nasbeen isaanii jiran kana furmaata godhuufii qabdan. Gadi baatanii falmaa jajjaba geggeessuu qabdan. Gadi baatanii sagalee keessan akka gaariitti dhageessisuu qabdan. Sheekoleen teennal du'aayii jabeessa. Hayyoonni teenna warri Oromoo waliin jirtan hamma dandeettaniin ummata keessan sirritti galgalaa ganama kakaasa. Galgalaa ganama kakaasa. Yookaan yaa aboo nuti sabboonaa taraa kennuu hin barbaannu. Adada bara baraatiin, adada mangistiin biraa dhufuun, adada mootummaan haaromni dhufuun nuti sabboonaa Oromoo wareeguu hin barbaannu. Haile Sillaaseen sabboontota Oromoo meeqa fixe? Mallas Zeenaawiin sabboontota Oromoo meeqa fixe? Minilik sabboontota Oromoo meeqa fixe? Har'a Abiyyiin Ahmadoo Hacaaluu ajjeese nama Oromoof hin jedhee sabboonummaa Oromoo keessaa quuqu, nama saba Oromoo kana dachii isaan saamina, qabeenya isaan saamina, waan Oromoon qabu jalaan tuqina jedheetiin isinii dubbatu tokkocha badheetti nan bifne nama takkatti guutuun isaa mana hidhaa jira. Qawwee hidhachiisa, qawwee irraa guuran. Qawwee somaa hidhachiiftan iyyuu uummanni akka itti qawwee hidhatu hin qabu. Dhugaa isinitti himaan bakka qawwee sanitti qawwee hidhanna yoo jenne, yoo isin qawwee irra itti hiitan inni ganama irraa hiika. Qawwee namni hidhachuu qabu nama bosona seenu ta'uu qaba. Namni bosona seenu yoo jiraate Oromoon qawwee isinii bituuf qophoodha. Namni bosona seenuu barbaaddu yoo jiraate akka Jaalmarrootitti Oromoo kutaa 11 irraa wal gurmeessitanii qawwee nuu bitaa bosona seennee lollaa warri jettan yoo jiraatan uf qopheessa. Yookaan ammoo mana keessa teennee qawwee bitannee mana kaayannaa, qawwee bitannee siree jala awwaalannaa, qawwee bitadhee akkas kabadhaa, akkasitti hin danda'amu. Namichi kun albee isinirraa guure. Albee takkatti isin manaa qabdan akka isin shunkurtii illee hin muranne albee isinirraa guurate. Harargee keessatti mancaa guurate. Kanaaf namni qawwee barbaadu yoo qawwee ka barbaaddan taate akka Jaalmarroo sanitti bosona galuudha. Akka Jaalmarroo sanitti achi cittanii bosona seentanii qabsaa'uudha malee qawwee nuu bitaa jechuun hin ta'u mana taa'anii. Kana addaan baafachuu qabda warri waa'ee qawwee faarsitanillee. Warri qawwee jettan namni tokko qawween bituun duratti jalqaba namni qophaa'uu qaba. Namni qophaa'u kun nama akkamiiti? Nama dhugaan kutata ka wareegama barbaachisu guutuu kafalee saba isaatiif waan gaarii fidu akka Jaalmarroo Harargee keessa haa ta'u, Baale keessa haa ta'u, Arsii keessa haa ta'u, Jimma keessa haa ta'u, Oromoo kutaa 11 irratti jechuudha. Warri akkasiisu yoo jiraattan jalqaba wal gurmeessitanii geessatanii bosona seentu. Akka fakkeenya qeerroo walloo agartan. Bosona wayita seentan nuti qawwee barbaanna nama ganaan jirra. Qarqaarsanuu godha isinii godhama. Yookaan ammoo cal jettanii manuma keessa teettanii qawwee naa bitaa mana kaawwadha. Qawwee atis obboleessa keetii biti, atis abbeeraa keetii biti. Hin danda'amu akkanatti. Akkamitti qawwee abbeeraa isaatii bittaati? Fuudhanii mana hidhaa agarsaniif immoo abbeeraa qawwee bitiin hin dalagu jedhan. Abbeeraa qawwee bitee maal godha wajjiin fuudhanii mana hidhaatitti darbaniif hin na'u. Namni qawwee hidhatu nama bosona seenu. Namni qawwee hidhatu kutataadha du'a ofii murteessee waan mara murteessee ka gadi ba'uudha malee qawween taphaa miti.
qawwee jechuun akkanumaan qawweetis nama tokko hidhachiisi anis nama tokko hidhachiisa namni ani hidhachiisuu qabu jaalmarroo bira nama jiruudha namni an qawwee biituu fi qabu nama jaalmarroo waliin jiruudha namni kun ammoo miseensuma hawaasaa keessa osoo jiru qawwee bitadheetiniin uf bira kaawwadhaa qawwee bitadhee mana kaawwadhaan hin ta'u qawwee warri barbaadan bosona seenuu qabdan namni dhugaa quuqamni sabaasi dhagaamee mootummaa kana ani kararra bahee harka qullaan du'u hiriira qullaan geggeessuu qawween nuufaa bitamu jettan wal gurmeessaa qabsoo gaggaba geggeessuudhaaf bosona seentanii qawwee keessan akkaataa itti bitattan isintu beeka akkasitti qabsoo finiinsuu qabdan jechuudha warri qawwee barbaadan qawwee ammoo cal jettee atis bakkuma jirtu bitattee mana kaawwadha hoo jette nama tokko si saaxila achi booda nagaatti sifi qawween keellee mana hidhaatitti waggaa 10 waggaa 15 hidhaa ciista maasi fayyade qawwee yoo barbaadde jalqaba gara bosonaa qawwee yoo barbaadde jalqaba uf qopheessu kana wanni qawwee waa'ee qawwee warri jettan tana kanumatti deebii isinii ta'a kanaaf yaa oromoo kai guyyaa 12 kanarraa manatti ol galuun qabu oromoon nam tokko ka'eetiniin falmaa jajjaba oromoo ta'uu keessanitti argisiisa amma beekaa yoo ka jabaattanii jettan taate yoo ka jabaattanii sirriitti qabsoo kana geggeessitan taate wallaahi billaahi bilisummaa cululuqaa isaa argattan maaliif kana isiniin jedha kaleessa namni isin ofirraa ugguraa turtan namni isinitti hiriira ba'aa turtan mootummaa Tigraay har'a oppodiyoodha beeka har'a oppodiyoo sirna naafxanyaa leellistuudha shimallis abdiisaatitti hiriira ba'aa jirtan Abiyyi Ahmaditti hiriira ba'aa jirtan Addisuu Araggaatitti hiriira ba'aa jirtan warroota oromoo ofiin jedhu akka Taayyee Danda'a kana jara kanatti hiriira ba'aa jirtan gaafa jara kana mo'attanii kuffistan bakka jaraa san bu'ee namni oromiyaa hoogganu isin bakka jaraa san bu'ee namni oromiyaa san bulchu qeerroo fi abbootii gadaatii fi warra sabboonaa ofiin jedhu kaarraa maqaa sabboonummaatiin miidhame kanatu biyya san bulchaa jechuudha kanaaf qabsoon teessan qabsoo duriin adda wannan isiniin jedhuuf wareegama barbaachisu kafalaa Abiyyi Ahmad kana achii baasa wareegama barbaachisu kafalaatiin Abiyyi Ahmad kana jiksa wareegama barbaachisu kafalaa paartii bilxiginnaa kana guutumaan guututti balleessa wareegama barbaachisu nasbee qaqqaalii feetanitti kafala Abiyyi Ahmad jiguu qaba Abiyyi Ahmad kufuu qaba Taayyeen Danda'a baduu qaba Shimallis Abdiisaa baduu qaba Takkalaa Dhuumaa baduu qaba oppodiyoo wanni ufiin jettutun baddee sirni haarawaa biraa gadi dhaabbachuu qaba yookaan abbaa gadaatiin bulu yoo hayyoota teenna qabanne hayyoota teennaan bulu tanaan alatti oppodiyoo tana ilkaan ciniinnadhaa isinillee oromoo ciniinnadhu oppodiyoo tana guffisi ciniinnadhu oppodiyoo tana oromiyaa keessaa baasi yaa oromoo oppodiyoo tana oromiyaa keessaa baasi kaleessa Tigraay irratti qabsaa'aa turte har'a oppodiyoo irratti qabsaa'aa jirta ummanni naafxanyaa kuni ka jala garagalanii isin miidhaa jiran kuni gaafa isin jara kana kuffistan wallaahi lukarratti isin kufanii dhiifama isin gaafatu akka barbaaddanitti dachii teessanirra abbaa taatan nama ofii barbaaddan achi kaawwattan nama ofii barbaaddaniin bultan kana beeytanii qabsoo wareegama caalu kafaluun isinirra jiraata jechuudha akka Abiyyi Ahmad kijibaan biyya bulchuu deemu kanatti oromoon inuma salphata malee oromoon inuma diqqaata malee oromoon dhukkima turraa ka'a malee hooma takka isiniin siqan kanaaf yaa oromoo gadi fageenyaa wanni ati irratti xiyyeeffachuu qabdu oppodiyoo oromiyaa keessaa baasu oppodiyoo keessaa beeka parsantii muraasa namni mootummaa waliin nu fixaa jiru akka Awwaluu Abdii akka Taayyee Danda'a warroota qaama seeraa irra jiran jara keessaayyuu nam tokko ka osoo quuqamni sabaa itti dhagaamu jara waliin taa'u jira gaafa isin dhukkee irraa kaastanii jettan ufuma isaaniitiin walitti garagalanii wanyaatan jabaachuu qabna oppodiyoo tana kuffisuu qabna oppodiyoon oromiyaa keessaa bahuu qabdi warri sirna naafxanyaa leellisu akka Shimallis Abdiisaa Addisuu Araggaa fakkaattonni isaa akka Taayyee Danda'aa kuni jabaattanii wareegama barbaachisu kafaltanii nasbee qaqqaaliitti wareegdaniitiniin Jawaar faa hidhaa baafachuu qabdan Baqqalaa Garbaa faa hidhaa baafachuu qabdan Koloneel Gammachuu faa hidhaa baafachuu qabdan gootota akkamii hayyoota akkamiittu mana hidhaa jira yaabo nama akkamiittu mana hidhaa keessa ta'a namni halkan takka mana hidhaa buluun hin malle namni halkan takkaa fi daqiiqaa takka hidhamuun hin malle oromoo ta'uu isaanii qofaaf oromoo dubbachuu isaanii qofaaf oromoo leellisuu isaanii qofaaf dachiin ta'e hin saamamin jechuu qofaaf argitanii biyyi Amaaraan qabamee jira birri sirna naafxanyaa Minilikiin qabamee jira waan guyyarraa guyyatti argaa jirtan
walgayiin ka dalagamu Bahardaar irratti ka hujirra oolu Oromiyaa irratti isini galee kanaaf Oromootiya 12 namni maqaa Oromoo dhaawattu namni Oromummaa keetitti amantu namni ani Oromoodhaaf hin jettu gadi bayii falmadhu wallahi gurguramuuf deemta qabeenyi kee gurguramuuf deema dachiin tee sirraa saamamuuf deemti wanni ati qabdu sirraa saamamuuf deema isini galee kanaafuu jabaachuu qabdan oppodiyoon Oromiyaa keessaa bahuu qabdi qonnee baasuu qabna ilmaan abbaa duulaa gammadaan nurratti dhalche ijoollee diqaalaa abbaan duulaa dhalche tana baasuu qabna Oromiyaa keessaa diqaalaan abbaa duulaa gammadaa Oromiyaa bahuu qabdi diqaalaan Mallas Zeenaawii Oromiyaa keessaa baduu qabdi akkuma Jawaar Mohaammed jedhe baduu qabdi 12 kanarraa kaasii dhukkee irraa kaasii oppodiyoo wallaahi wabillaahi yoo bilisummaa barbaaddan yoo qabeenyi keessan akka kabajamu barbaaddan yoo abbaan gadaa keessan akka kabajamu barbaaddan yoo hiyyeessaa fi hiyyeessi akka biyya san keessa jiraatu barbaaddan Oromoo ka'ii dammaqi wareegama qaqqaalii kafale wareegama malee akkanumaan dansiidhaan biyya qabachuun hin danda'amu akka Abiyyi Ahmad harka dhufee tasa dhiiga qeerrootiin bu'e kanaami dubbii Abiyyi Ahmad du'aayitti godhaa sheekoleen teenna Shee Abdurrahmaan Daw'aa halkanii guyyaa nuu dhaabadhu rabbiin si jalaa dhagaya Abiyyi mataa nurraa qabi Abiyyi duuda nurraa qabi Abiyyi nurraa maraachi qaraayyuu maraataadha rabbitti booyi Abiyyi mataan haa qabamu gaaf Abiyyi mataan qabame Shimallis Abdiisaa hooma takka keessa hin jiru Takkalaan Uumaa hooma takka keessa hin jiru Taayyeen Danda'a hooma takka keessa hin jiru yaa rabbi Abiyyi makana nurraa maraachi Abiyyi kana rabbi nu amaraachuu sheeka keenna kaleessa galgala isin argee akka malee gammadee wallahi Shee Abdurrahmaan Daw'aa argee jennaan hafuurri natti deebi'e akka baay'ee na gammachiise ammallee rabbiin isin jala dhagayaa waa baay'ee isinirraa eeyna kanaan duras waa baay'ee isinirraa agarree milikkata baay'ee isinirratti agarree sheeka keenna harka keessan san akkana yoo gootan rabbiin harka keessan qullaa gad hin deebisu nutin salphanne Oromoon hin salphate wallahi ani safuu haasa'an jiru ani safutti hin jiru nuti haqa namaan saamne nuti qabeenya namaan fudhanne nuti dachii namaan saamne dachii teennarra dhufanii Finfinnee irratti nam tokko hafuura baafachuun qabdan nuun jechuu jiran Finfinnee jedhee namni tokko maqaa Finfinnee dha'uun qabu nuun jechuu jiran waa'ee Oromoo nam tokko dubbachuun qabu nuun jechuu jiran yaa Shee Abdurrahmaan keenna halkanii guyyaa nuu dhaabadha du'aayii teessan san itti roobsa aboo rabbiin isin jalaa dhagaya onnee qulqulluudhaan anis rabbii kiyyattuma booyaa jira haga humna kiyyaatitti rabbiin ammoo nama jalaa dhaga'uu qaba nama du'aayiin isaa lafan buune jira Oromoo miidhamte moo miidhamne miidhamtee jirta miidhamuun kana caala hin jiru ati miidhamuun Jawaar Mohaammed miidhamuudha ati miidhamuun Baqqalaan Garbaa miidhamuudha ati miidhamuun Hamzaan Booranaa miidhamuudha Oromoo osoo beeyte Jawaar Mohaammed halkan takka mana hidhaa ciisuun halkan takka qooqa buluun dararaa keessa jiraachuun Oromoo miiliyoona 60tu miidhame namni kun guyyaa takka safuu badaa dalagee hin beeku guyyaa takka yakka badaa dubbatee hin beeku guyyaa takka waan ajaa dubbatee hin beeku tokko haa taanu Oromoon saaminaa dachii isiin saaminaa hayyoota teennan tuqinaa sheekota teennan tuqinaa qeesii keennan tuqinaa abbootii amantaa keennatti hin bu'inaa dubartii teennatti hin bu'inaa wallahi osoo akkana jedhu Oromoo osoo isinii iyyuu mana hidhaatti darbame osoo isinii jedhee galgalaa ganama burjaaja'u osoo isinii jedhee akkasitti waa mara addunyatti isinii himu har'a eessa jira galanni Jawaar ganuma sheekoleelleen silaa kana caalaa du'aayii godhuu qabdan waan biraa isinuu harkaan qabdan du'aayii rabbii silaa kana caala nuu gootan yaa rabbi zaalima nurraa kaasii yoo jettan maal ta'a yaa rabbii zaalima nurraa kaasii yoo jettan maal ta'a ima kaasa rabbiin nullee ittuma booyaa jirra rabbiillee numa arga galgalaa ganama waan namichi kun dalagaa jiru ummata inni balleessaa jiru dachii inni balleessaa jiru kaganaa nutti as deemaa jiru caala mee amma ragaa Jawaar irra qophaa'e kana laala ragaa amma inni ragaadha jedhee Jawaar irratti qopheesse kan ilaalame guutuun isii ijoollee Oromooti nama tokko qofa keessa jira naaftanyaan ijoolleen tuni marti ijoollee kaleessa Jawaar waliin hojjetaa turani amma gishee faan beeytan mee nama akkanaa kana hangaasaa faa keessa jira dhaara Daani'eel Araaraa haa Jawaar du'uu qaba ka jedhu kana Oromoo hin salphatte hin diqqaatte Oromummaa ta'e qofaaf salphataa jirta Jawaar waan biraa dalageen beekuun beeytan isin martuu dhugaa dubbadhaa du'a yakka biraa maalii qaba Oromoo nam tokko tuquun qabu dachii isaa nam tokko saamuun qabu buna isaa nam tokko saamuun qabu qamadii isaa nam tokko saamuun qabu albuuda isaa nam tokko saamuun qabu wallahi tana qofaaf hidhame Jawaar tana qofaaf maaliif ummata kana qofa faarsita maaliif nutti as hin deebine maaliif nu waliin taatee jara miine maaliif nu waliin taatee Oromoon cabsine du'a filate isinii jedhee du'a filate isin ammoo ummata galata namaa ga'u ta'uu qabdan
ummata galata namaa galchu ta'uu qabdan ummata jazaa namaa deebuu ta'uu qabdan jazaa nam tokko isin abdatee waan tokkotti deeme har'a yoo callistanii lafa keettan rabbi illeen isin komata nama birattis komiidha rabbi birattis komiidha jechuudha namni kuni osoo achi dabalamee abiyyiitti dabalamee akkuma hangaasaa kanatti sinuma fixa hangaasaa waa takkan beeyne kasammuu duudaatuu kunoo abbaa murtii ta'eetiniin miidiyaa jara rabbee maglacaa kenna jawaaroo osoo abiyyii waliin ta'ee sin cabse osoo abiyyii waliin ta'ee sin saame oo jawaar maaltu sinit dhagaama kanan godhu jedhean saba kiyyan ganuun ajjeesa waan feetannatti murteessa nasbeeti yas baasa hacaaluu baastani jedhee sababa keessan rakkoo kana mara gargaa jira jechu akkamitti isin waan kana wallaaltan oromoo akkamitti isin rakkoo kana arguu dadhabdan oromoo ka'aatiniin kudha lama kanarraa ilmoon namaa takkamuu qabdu oromiyaa biraan naagayaa adara warri sheekoleellee du'aayii godha rabbiin kun imanu jalaa dhagaya dubartoonni illee maasha Allah dhaati siiqqee ameerikaa keessatti awurooppaa biyyoota garagaraa keessatti jabaattanii jirtan baay'ee nama boonsitu addunyamatu gurra nu jalaa cuqqaalate malee abiyyiin silaa aga aangomaayyuu gadi dhiisu bara akka falmaanu biyya ambaa keessa geggeessineef Doktor Abiyyiin Ahmad Silayoona nama qaata addunyaarra kassafamee akka aangoo gadhiisu gaafatamu waan saba oromoo taaneef kana muluu addunyaalleen gurra nu jalaa qabatte mee ilaala jiran hiriirri nu barana goone adda addunyaalleen nu jalaa dhaga'uu didde uu jennee cal jedhanii nu laalu jiran maal jechuudha oromoo ajjeesaa jiran akkuma caaluun jedhe sagaleen keenna giddiin dhagayamaa jira malee addunyaalleen qallaalima kana wanni hin jenne gaafa ummata sidaamaa irratti rakkoon ka'e daqiiqatti human rights Amnesty International warri dhala namaatiif falmu itti galanii dubbii san dhaabsisan har'a oromoon galgala ganama du'a turanii deeman turanii dhaqa oromoodhaan akkami oromoo miidhaa jaan ka addunyaan sobaani barin ufi inni oromoo miti naaftanyaa qulqulluu kana wanni nu miidhe dubbii hacaaluun jedhe san keessa jirti dhugaan oromoo har'a kara lamaan cabdee addunyatti yoo himattan addunyaan isin dhageettu asii yoo abiyyiin oromoo jettan oromoo wal nyaachisa akkanatti miidhamuuf deemtanii jedhe abboo rabbiin isaa dhiisu badii inni dalage hacaaluu hundeeysa waan kana dubbatee du'e gurbaan isinii galee akkana har'a addunyaan giddiin nu jalaa dhagaa jirti malee oromoon akkami oromoo ajjeesadhanii sheemii qabe addunyaa sheemii oromootu biyya bulcha osoo jedhan akkamitti oromoon biyya ajjeesa akkamitti oromoon saba isaa ajjeesa ka jedhu kana addunyaa birattu qaanii ta'e garuu dirqamaan giddiidhaan fudhachiifnee jirra giddiidhaan rakkoo inni ummata keenyarraan gaa jiru fudhachiifnee jirra ammas har'as boris sagalee dhageessisuu itti fufnaa warri biyya alaa jirru biyya keessaa jabaadhaa adaraa jawaarfaa nama akkanatti mana hidhaatiin ilaalamuu qabu jawaarfaa nama callisanii ragaa naganaatti qophaa'ee ragaa nagasiitti qophaa'eedhanii ragaa eeganii miti ani waan takka isinitti himee ture mootummaa kanarraa jawaar gadi dhiifamaan eeginaa isiniin jedhan falli barbaachisu tokko maali abiyyiin jiguu qofa oppodiyoon oromiyaa keessaa baasuu qofa yoo jawaarillee bade yoo jawaarillee waa ta'e wanni isinirraa eegamu oppodiyoo hiddaan buqqistanii dhugaa jawaarii fi boota jawaar Mahammad deemuu saniin ga'uudha oromootiyya gurrassi calau tananaa qabadhu jawaarii waan fedhe haa godhu abiyyiin murtee fedhetti haa murteessu nasbee haa baasu garuu isin waan jawaarii Mahammad irratti nasbee dhabe kana galmaan ga'uu qabdan oppodiyoo oromiyaa keessa jirtu hayxanii qulqulleessitanii sabboonaa akka isin jettanitti waan isin jettanii isin ajaju akka isin deemtanii isin bulchuun buluu qabdan malee jawaar waa ta'e jawaarittidhaan murtaa'e jettanii deebitanii marattanii rafnaan oromummaa wayituun jiru kanaafi waan jawaar ifaajaa jiru kana osoo inni jiru isa waliin taatanii ifaajuudha yoo isarrallee rakkoon ga'e waan inni ifaaja kana bakkaan ga'uudha wanni isinirraa eeggamu kanaaf oromoo ka'ii dammaqi ka'ii bakka jirtu maraa dammaqi ka'ii gadi bayitiniin waan kana jabeessi falmadhuu hayyuu kee goota kee sabboontota tee ta'abaa'oo takafaa'oo ta miseensa jedhanii taphana garaagaraan sababa polotikaatiin ummata yakka tokko malee hidhame akka mootummaan kun gadi furu gumaacha sirraa eegamu guutuuf kafal yoo barbaachisaa ta'e taankii isinirraa oofu yoo barbaachisaa ta'e tuksii qawweetii miti abiyyiin ahmad taarika haa dalagu taankii isinirraa oofu taankii mee oromoodha jedhaa jira taankii isinirraa haa oofu gadi bayaatiniin bakka jirtan maraa gaafa guyyaa 12 nam tokko manatti nafin wallaahi billaahi taankii isinirraa oofu namichi kun taankii intarneeta yoon cuufin addunyaallee inuma gartiimi innillee ummata sammara taankiidhaan fixee dhiini ummataa mataa isa qaba dhiini ilmaan oromoo mataa isa qaba jiraachuu hin danda'u maraatee yookaan akka Mallas Zeenaawii sammuu gadhiisee du'a kanaaf oromooti gadi bayii kararra ciciisi
gadi bayi jilbiifadhu kararra ciciisi homa fedhe isinaa godhu akka barbaadetti isinaa rashanu jawaarii jettanii wareegama akkana godhuu qabdan jawaarii jettanii wareegama qaqqaalii akkana kafaluu qabdan jawaar jechuun wareegamni akkana isiniin jedhu kun jawaariif kafalamuu qaba eenyuufu osoo hin taane jawaar muhammadii wareegamni akkana kafalamuu qaba taankii isinirraa oofu taankii tuksii kilaashiiti miti wallaahi taankiidhaan akka waan lola baadimmee sanitti yoo barbaachisaa ta'e taankii isinirraa oofu namichi naafxanyaan kun gadi bayaa falmadha kaa falli biraa takka illee hin jiru wanni isin oppodiyoo irraa eedan takkas hin jiru wanni isin oppodiyoo irraa barbaadan takkas hin jiru ebalutu itti raguu edaa ebaluu ragaan qophaa'ee maal goota waan akkanaa isin osoo ragaan itti rage ragaan kun maal itti raga jedhan mee maaluma itti raga ragaan kun bara waan itti ragan hin jiru homa takka hin jiru dubbii kijibaati ragaan takka lafarra hin jiru dharumaan itti raguu deeman jari dharaan ragaa qopheessatan isinoo maal barbaadan namni ragaa sobaatiin jawaarii akka kan qabne hin beektan oromoon guutuun ebaluu ragaaf qophaa'e kana kadalagaa jiru mootummaadha birriin itti kennanii ragaa dhaqaa callaa akkanumaan sababnee hidhuu barbaanna ragaa takkaayyuun dubbattanii achuma dhaqaa seenaa waan argitan haasaa gabbaa jaa jiran jarri jawaarii bahidhuu waan barbaadaniif malee isin baay'inaan waa'ee ragaa kanarratti xiyyeeffatinaayyuu oromoo wanni isinirraa eegamuu falmaa jabeessuudha qabsoo keessan finiisuudha malee ragaan qophaa'ee ragaan akkasii qophaa'een kuni jawaariin irraa oolchuu hin dandeessan ragaa jawaarii ragarraa hambisuu hin dandeetta maaliif mootummaadha ka itti raysiisaa jiru mootummaadha ka ragaa qopheessaa jiru ka qawwee qabu isa ka birrii qabu isa ka nama bituu danda'u isa ka paarlaamaa bituu danda'u isa ka poolisii bituu danda'u isa kanarratti isin akkamitti waa'ee ragaa haasoftan ana akka kiyyatti wayita isin nama feesbuuk irratti maqaa namaa maxxansuun oma gaarii san seenaadhaaf ol kaawwachuun bareeda garuu wanni isin gootan takka illee hin jiru kana waan mootummaan dalagaa jira ta'eef dharaan mootummaan jawaar faayiduu waan barbaaduuf dubbii jarri hin qabne irra kaanii jara maqaa balleessuu waan barbaadaniif waa'ee ragaa kanarratti hin burjaajayina isin wanni isinirraa eegamu oromoo kakaasuu kai oromoo falmadhu tokkummaa kee cimsi mootummaa kana jiiksii biyya fudhadhuu qofa biltsiginnaa galabbati biltsiginnaan oromoon ta'u walii galatti biltsiginnaan oromoof oromiyaan ta'u oppodiyoon oromiyaa keessaa bahuu qabdeettanii osoo uummata kakaaftanii dasna jedhaan ebaluu ragaaf qophaa'ee ebaluun kun akka reettanii nama arrabsuu dhiistanii oromoon podiyoo oromiyaa keessaa xaragee baasuu qaba osoo jettanii das nama jedha oromoon oppodiyoo qulqulleessuu qaba abbaa duulaa gammadaa irraa kaasee osoo jettanii das nama jedha maaliifi yoo isin har'a jawaaritti osoo amma namni kun raguu baate ragaan biraan dhufu ragaamaan alattis mootummaan kun jawaar hidhuu danda'a maaliifi biyyi sun biyya seerri hin jirre mootummaa abbaa irreeti mana murtii kamii ka osoo beellama abukaattootti nimiin fuudhee mana murtii si geessu beesa jira wanni akkana himaameenatti